والله قررنا وبلش مرمى جرا ورب الكعبة ورميديا رتكز قول إيوه ورب الكعبة جمعتي موسم الناس كويسنا ورباد ما في ختمر بعد موبايل في النت هاي أدامة في النت ما لديه مندندو ستوبين سافين في النت لا ستوبين سادامات أدامة في النت كده دمه لما سنبين نكيس ورابسي بيجي سنبين نركي كلام أني لينش أني سانغار أو فينجر جلن ورابسي جمع دينكو gabaabuu mati bro dhiifama guddaa wajjin gabaabuu mati ati hojii hojjechaa jirta waan ta'eef warri kaardii sin guuttaa kati immoo tokko tokko garaa sin jabaatiin kaardiis guutii fi barcaa barbaadu immoo barcaan isin bitamaa fi hojii ala hojjettu jechuudha. Hin callisu bar bro mana kiraas kaffalaa turte miti maana madanuudha. Abiy. Kanaaf rakkoon qabu haasaa kee geemii kee taphadhu nagaan kottu nagaatti dhufaan jira yalattan abdii geetaachoo nyaatamnaan oromoo isa nyaachise kanaan hin jenne gaa warri biyya taa'ee dhiirri kayroo hin jiru kayroo keessa dhiirri hin jiru moo ayituu kayroo jiraadhe jaljeessa argitaniittu jaljeessa wayii jira jedha fiilmii irratti arge akkasana dhiirri kayroo hin jiru moo dhiirri kayroo hin jiru moo asli minaamin jinni jaarka maa maqaa nama waamtu ana abbaan fedhe qubaratti qabuu hin danda'u sin jedhe dhageessa kayrootis ta'e eessatu abbaan fedhe qubaratti qabuu hin danda'u sin jaalaman ana abbaa biyyaa wallaahi mootummaan sodaadhuwan wallaahi billaahi sodaadha jennaan mootummaan sodaadhuwan dhiira amman jedhen ga'a itti maan jira amaan biyya kana keessatti amaan hadda oromoodha moo nama ta'e wayitiin walitti booni miti hadda hidhaa jira hin baatu biyya galta jedhame miti ani immoo abbuma biyyaa Fatiyaamu jaayir kunoo jirti lubbuun qabuu dhufeeniyyi oromoo kumaatama irratti dhaabatee jiru irratti fuuteen deemtu ilma durbaa tummija kana keessa jiru komii oromoo ummannina komachuurra tuuti jirtu akkamitti mucaan durbaa qabante jechuurra ana fuutee deemte jennaan zol ballaan jennaanan kokkee qabe akkasitti wallaahi billaahi ragaa nama kuman sinii fida wanni isin iyyaa jirtan tokko obboleessi isaa amantaa jijjiirrate mana gabbaan jireenya maalta abbaa keessa dhibe waan barbaade ta'uu mirga qaba inumaayyuu jabaadhu maaltu abbaa keessa hin galchu amantaa pheenxeetii miti yoo barbaade bishaanitti galu mirga qaba fajjeesuu mirga qaba waan isin ijjiisiisaa nu isinitti hima dhageessanii obboleessi isaa maaliif amantaa jijjiirrate baga jijjiirrate ana mubaaraki wanni galchuun jiru deebii siin kennuan siin kennine deebi'an akka namaatti ilaale deebii siin kennine hin argine ma uftee hundi obboleessi kee amantaa jijjiirrate mana gabbaan dirqamaan amantaa keessa teessuu barbaaddaati waan barbaadetti amanuu mirga isaati waan fedhetti amanuu mirga isaati kaan immoo isatu ankoo gatiin isin tuffadhuuf isin hin jedheen akkan isin tuffadhu sana isintu of godhe warra afaan bantanu isin hin tuffadhaan warra rokoo kana jabeenya anas isin bira nufu mana keessan argine ma iyyaa olte bulta sheenatti godhan warra sheenatti godhan biroo kii godhan shiritti godhama anaafsi jechuun du'aaf jiraa jechuudha du'aan du'aadha jiraan immoo jiraadha akkamittan mana kee dhufaan inni qahallokko isin tuffadhaa nese manan kabaju manan dhaqee gas jira taa'u manan kabajudha naa beekadhaa naa kabaja manan immoo tuffadhee calluma jedhu manan akka sareetti ilaaludha isin tuffadhee qophoon keessan mubaarikii waama buujalaam liji eenyu waamtati ammootummaadhaan sitti meeraman akka doktora biyyitiin alaalisiin jedhe wushaa liji akka doktor abiyyitiin alaalisiin jedhe man inni keenya jala deeme mujallatte jechuudha dhiira ta'e jira dhiira taate dhalatte dhiira ta'e du'i eenyu anaa waa jedhabbu ana moonta sodaataa jiru warri kaleessa edda galgalaa dhiirri jiru moo kayroo keessa utuu oromoon kayroo keessa jiru wallaahi billaahi utuu jimmaan etuuni kayroo keessa jira deemu baarakiin dhaqee mana keessaa fuudhee intalattii sirkaa fuudhee boolii boolaasise dhaqee akkoo kee dhaabadhaa jedhiti akkoo keetiin boolaasisi dhufaan jiran siin jedhe amma
Yoo ati nan boolaa siin deebi'e. Ati inni tokko maqaa kee waamuun seeraan si gaafachuu dhufaadha waan ta'eef. Inni tokko ati oolaa hattee jimmaan keessaa baate. An jimmaan jimmaafan biyyaa ba'e. Gaafan booda keessa gaattiraaniif sigimoon ganda dhaloota kootiiti. Gaafan biyyaa ba'u wayyaanee fuuldura dhaabadheen ergama yuunivarsiitii jimmaarraa yuunivarsiitii Amboo yuunivarsiitii adda addaarraa Oromiyaa guutuurraa namni ergama simatee gaattiraa keessatti gaafadhu seenaa koo dura. Gaattiraa keessatti namni ergama simatee mana barumsaa keessatti jeequmsa yeroo jalqabaatiif kaasise ana qofa. Garuu warri hubannoo hin qabne natti ragaa ba'e gaafa sana. Dhageesse an seenaa kurraa dubbachuu jaalladhu. Oolaa ta'e biyyaan baaneen seenaa dadhabaan qabu an duris. Ijoolleen gaattiraa barreessaa jalatti gaafan biyyarraa ba'u kutaa 10ffaan baradha maatirikiin ga'eera. Maatirikii irraan ari'atamne gaafan biyyaa ba'u maatirikii irraan ari'atamne maaliifan ari'atame akka dhiiraattan dhaabadhee dhageesse federaalaan qabamee mana barumsaa gaattiraa keessatti kunoo ilaalaa kunoo ijoolleen sinii barreessaa ilaalaa kunoo waraabaa olii gadi facaasaa ijoolleen gaattiraa sobaa jettu gadi baate. Akka dhiiraattan ergama wayyaaneen ka'uu qabaa namni akka naannoo keenyaatti simate ana gaafan biyyarraa ba'u jechuudha. Kutaa 10 baradha maatirikii ummataaf of kenneen biyyaa ba'an ijoollee gaattiraa kunoo koomentii jala ilaalaa waan ummanni beeku sobuu hin danda'an akka keetii oolaa hatee biyyaan baane dhageesse kutaa 10 maatirikiin iftaan fudhadhuuniyyi ergama yuunivarsiitii Jimmaa irraan siin jedhama fudhee barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessa jiran akka naannoo keenyaa keessatti mana barumsaa keessatti jeequmsi akka ka'u akka wayyaaneen kufu gorfamee ergama gaafa sana garuu sobee rabbi naa badhiisu. Gorfamee ergama fudhee ijoollee walitti qabee jimaatti bitee maal jedhee wayyaaneen ka'uu qabdi Oromoon nu bulchuu qaba ijoollee jedhee gorsee mana barumsaa keessatti jeequmsa fudhataman qaba baay'ee zawee eessattu hiriyoonni koo nama 27 na wajjin qabame gaafa qabamnu nama 27 qabamne hidhaa keessatti gaafa jarri gootu poolisiin itti gootu ijoolleen nun beeknu obbo Mubaarektu godhaadhuun jedhette latti ragaa baate ragaalatti baate dhumarra qulqulleeffatamee ana qofa ta'e abbaan gootis kabajamaadha mana murteettan yaadde ragaalatti ba'e namni kun hundi gaafa lamarra buufamu ragaalatti ba'e lachuma abbaan koo wajjin mana murteetti dhiyaadde abbaan koo baay'ee jaallatama naannoo sanatti baay'ee kabajama sheeka nama jabaadha achuma firdi beetiin naannan dhaabadhu natti murtaa'uudhaan wajjin dhaabate anattis murteessaa seera cabseera nan beekaa jedhe anattis murteessaa ilmoo kootti qofa murteessanii tuun lubbuun jiru hin deemu. Ummataaf dubbate kalas natti murteessaa naan lakkii beellamamee halkan mana obsi beellamamee halkan dhageeffadhaa beellamamee halkan na fuudhanii sana keessan jimmaan na keessan waan hojjedhee miyyaa beela. Ishi nan dhufaa kennii fi biriisa yalla baqa innaachumaanii halkan mana hidhaa galeen la warra ragaanatti ba'een xafaxafee halkan warra ragaatti ba'een enka ati nagaan barattaaga ani barumsarraa deeme gadhiifameetanii mana hidhaati birriidhaan maallaqni kafalamee kan biyyaa ba'u naa murtaa'e keezii sobaan qabu keezii dhugaan qaba halkan qaxaqqate qabame mana hidhaa Jimmaatti dabarfame silaa warra Maqaleetti argamu keessaa iyyan warra Maqaleetti geeffamee silaa boofame namni nyaachifamu keessaa iyyi an umurii koo sabiyyummaadhaan jechuudha xiqqoon ture baay'ee nama waggaa 21 waan akkasiiti amantii amanuu baatte jechuudha umurii kana warra Tigraayitti argamuudhaa qophaa'e keessaa iyyi Jimmaa koo hooggantoonni yeroo sana OPDO yeroo sana galatoomaa kabaja guddaan sinii qaba miliksanii na baasanii gara Finfinneetti ani ko baay'ee jedhameen beeman baay'ee biyya keessaa si jeefti jedhi sinii galee si ajjeesu baay'ee jennaan baay'ee biyyaa malee eeyyamaan dhoksanii na baasanii mana hidhaa Jimmaa karchalleedhaa ijoolleen Oromoo naannoo dhalattoota naannoo Jimmaa mana hidhaa irraa baasanii utuu jarri hin jiraanne hadha lubbuun hin jiru. Tu jarri poolisootaa bulchiinsonni yeroo sana mucaan kun dabarfameen kennamu jedhanii dhoksanii miliksanii gara Finfinneetti hin ergine silaa hadha du'ee hin jira. Miliksifamee baay'eetan Finfinnee galee Finfinnee irraa immoo matammaa galee matammaa irraa Suudaanii galee Suudaanii jiraataa ture. Maammat Tufaa Suudaanii keessatti afuurana kutee akkuma Oromoo warra kaanii an namaa gadi hin jedhuan. Rimaa abbaa keetiin jedheen daa dawalee na doorsee nan gaafa jalqaba Maammat Tufaa rabsu dawalee eessa jiraattaa si barbaadna jennaan. Ati Oromoo dhabdii eenyuun ati Maammat Tufaati maal si godhuu dandeenye
akkamitti irratti haasoftaa nan beektumoo jedhe si beeka akkati ijoollee Oromoo qabdee dararsiiftee olii gadi ooftee maallaqa irraa nyaattu rimaa abbaa keetii akkuma galan jedheen Maamad Tufaa araaramne yoo jiraatte qottoo ol galii Maamad nan sobe rimaa abbaa keetiin jedheen ani abbaa kee wayyaanee warra waamee itti hojjetee biyyaa ba'e anaa wajjii waliin tuqin jennaan na barbaadu eegalennaan biyya kana baqadhee dhufe Maamad Tufaatu sababii Kadir Martuu aywa ani ko nama jira warra gaasii waama Hacaaluu warra gaasii waame hin jiru na beeka Hacaaluun deessaa ana na beekaan qaamaan Kadir Martuu gaafadha adda Hacaaluun hin jiru hello ishi Kadir Martuu dan Mubaarak dhuguma Hacaaluudhaan wal beekaa walitti dhufeenya qabdu jedhaa gaafadhaan ilaa lubbuun jira Kadir Martuu ana adeemu sobu nama kabajamaadha haceen maal akkanaan jedhaa ture fakka maal akka turre an dubbachuu hin danda'u hin jiru bakka dhugaa jiran Kadir Martuu akkoo kee miti kan Suudaanii keessatti simate eesse Kadir Martuu waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e anaan beestiidha gootaniittu gara sanaanis yaaltaniittu gara sanaanis wanni isin hin goone hin jiru hundan dubbatan ofan dhiise malee Kadir Martuu namni Suudaanitti wajjin ture anaa wajjin ture Kadir Martuu ajjeefamuudha ergama fudhatanii Maamad Tufaa ummata ijaaree hin dubbatinaan jedhe inni garuu hadda nan dubbadha Maamad Tufaa Kadir Martuu ajjeesisuudha wayyaaneedha jedhe gaafa inni halkan dhufamu kan silaa bakka Kadir ciisee du'e oole ana inni suni gurbichi suni gurbaa inni jedhee Kadir dubbataa ture suni gurbaa lubbuu naa kenne jedhee boo'aa ture Kadir ana Mubaarak Musammaati gaafa dhu Kadirii waraabii itti sheer godhe gurbaa lubbuu naa kenniti jedhee inni Kadir biyya taa'ee dubbatee boo'ee suni agese ana Oromoo dabarseen kennuun ana ni gaafa Kadir Martuu sireen ciise sila achita jeefame wale suni ana lubbuu kenne Kadiri baadheen mana naatatti badaa jira ba'ee sharmuuxaa liguuxaa jedhus deemu afaan banta naawuxaa iqin xiraam lejis waan jiraan sitti maa jiraaba Kadir lubbuun jira mad dawali gaafadhu yoo shaaliji waan dhugaaf waan jiraan sitti maa jiraaba yesse Kadir Martuu kan baatee mana Suudaanii keessa buusee Gese mana Suudaanii keessa buusee ofii kootii immoo bakka isaa ciisee ajjeefamee oole sun ana. Iccitiin dheeraadha. Kadir Martuu gaaf tokko hin dubbata jedhee abdii qaba. Hin dubbatinaan jedhee Oromoo wal loluun barbaadu. Jennaan dhiise malee Maamad Tufaa hadhaa aangoo hin qabdu. Kaleessa yeroo aangoo qabdus sin sodaanne hadhas sin sodaadhu. Biyya keessatti naa wal qunnamuu dandeessa. Eessi hadda silaa nama gumaa taatee hatu. Fayyisaa Furii immoo gaafadhu ammas. Yeroo keessatti maaltu sirra ga'ee jedhi. Fayyisaa Furii eenyuun beektatu tette Mubaarak sin jedha jalqaba gaafadhu meme maal taatee namaan sii godhe jedhi nama akka Kadir Martuu tii qabaan nan nagahaa gaafadhaa Kadir Martuu ana hadeen soba Kadir Martuu hara argeedha jimmaan miti waan akkanaan beeku duruma waan hoggaamee kan sirriitti maala beektu waan ituu tiktookiin kadhattuun kun hin dhufin waan isirtuun hin beekin hojjetameedha kun hundi gaafa Kadir Martuu biyyarraa ba'ee qaxamee immoo gaafa lammaffaa immoo hidhamu waan biraa hidhame gurri gaafa sanaan kabalame Kadirii jedhe amma wanaana gaanan qabu Kadir Martuuti jedhe gurri gaafa kabalamu wallahi Kadir takkaana wajjin haasee tumboo hin addaan baanee hin beeknu mesenjeraan yoo barbaadan dawwaleen sin qunnamsiisa amma eessani yoon beekta gaafa tiktookii kadhattuun kun hin jiraatin kanan Kadirii wajjin kana dabarse hundi keessan nan beektan ergitanyaan hundi keessa maaliif feemasas miti biyyan ture Suudaaniin ture waan hoggaa kudhanii dura na beektus hoggaa kudhanii dura na beektu nan beektan hoggaa kudhanii Kadir Martuu iyyuu itti beeram baasee feesbuukii irratti footoo koo maxxansee waan mucaan kun naa ta'e naan ka jedhu sheeroo jalatti godheen jira sinni galee walumaa galatti kadoon gaaf tokko inuma dubbateeras immoo biyya yeroo jiru dubbateera of jajuun jaalladhuan tiktookii irratti miti kanan Oromoo wajjin kufaa adda as ga'ee nama hundee jabaa qabuan ana waa tokko gochuun dandeessu gaafa Suudaanii namni beeku ijoolluma Suudaanii qofa malee laayivii hin galuu waan maxxansuu feesbuukiin kiwollee maquma banamte malee feema isaa miti an masriitti kanan xiqqoosii uummata biratti beekamte argadhe ishii gaafa sana gaafa Kadirii wajjin kufee ka'u gaafa biyya keessaa barumsa koo uummataa hidhee dhiisee ba'u eessa jirtaati kanaafuu hundeen koo bayitiin koo oolaa haa ta'e akka keetii gatii hin taaneef konfidensiin biyya keessa deemaa jira biyyan dhaladhe keessa akka Oromootis kabajan qabaan hadhaa warri Kadir Martuu jaallatu guutuun utuu kadoon gadi ba'ee dubbatee Mubaarak jedhee mataarra nagaata uummata galata qabu waan ta'eef jechuudha
warri kadir martuu jaallatu oromoo kadir martuu jaallatu guutuun tu kadir martuu gadi bahee mubaarakii fadhadha deemaadha fuuldura keessan jire keessanii walumaa galatti isiniin jaalladha ilaalu yeroo gaarii qabaadha. Hello. Kanaafu isiniin jaalladha kabajamaa ulfaadha. Ijoollee warri gadi baatanii maqaa jimmaatiin falmina jedhaa jirtan iyyaa jirtan bu'aa jirtan warri kissii kun maallaqa barbaada gatii ta'eefi maallaqa jechuun luukii bituu waraqaa bituun maallaqa gatii ta'eefi waraqatti gaatii geessanii inni tokko hattuudha jimmaan keessaa waa balleessee ba'ee eessa beektu qayyima masmariinsaa wal qixxeen darbu jimmaan nannaan hin fuudhama geessanii jimmaan nannaan hawaarra fuudhama na amana finfinnee keessaa darbee jimmaan hin naqu. Kanaaf warri immoo jimmaan keessatti sadi gadi baatanii akka jaljeessaa jettanu intalidhaa jattuu jimmaati ammas gaa diqqoo jimmaan keessatti sadi laayifii galtanii ijoolleen jimmaan jirtu akka hin jenne diqqoo hojii keessan hin beekaa ummata jimmaa irratti dubbatan geessanii ani yoo isin dhiiftan isin hin dhiisu yoo isin dhiiftan hawaasa jimmaa masaalii namoota gurguddaa jira waan ta'eef jimmaan keessa waan jimmaan keessa deemaa jiru siccitee baasu jiraan waan jimmaan keessa deemaa jiru maanguddoota jimmaa biratti yoo isin seeraan nan gaafatin maanguddoon isin gaafadhee keen seeraan isinitti deema baraala amma isinitti hima yoo isin na dhiiftan an isin hin dhiisu maqaana balleessitanii an isin dhiisuuf hin jiraadhu isinis hin dhiisu maanguddoota jira maanguddoota himaa maanguddoo walitti nu qabee ani moo keessanii baalagee miti badii keessan maanguddoota naannoo jimmaatti meetan dhaabsiftumaan uraan dhaabsiftan akka gandaatti jedhee gaafadhee yoo jarri isin dhaabsisan isin dhaabisu yoo immoo isin hin dhaabsine dargaggoonis qeerroon isin jirti qarreen hin jirti yoo sanarraa darbe immoo seerri jira abshir akkasi gadi baatanii akka hin bookkinne ammaa kaaftanii dhufaan jira waan ta'eef intalli dhalattuu naannoo jimmaatti ijoollee jimmaa laallatti qarreef qeerroo jimmaa laallatti uummata jimmaa laallatti jalqaba jimmaa laallatti.